obboleewwan kiyya waaqayyoon horma isiniif firaa godhu. Gooftaan horma nama horma isiniif maal haa godhu firaa godhu. Nama hormaa isiniif haadha obboleewwan obboleessa haadha nama dhalte isiniif haa godhu waaqayyo. Maaliif jettee naan jira sababa isaa isinitti hima. Kanatti nan qodaarraa xaragadhee qodaa dhufe sanarraa irraa qulqulleeffadhee furadhee waan kanaanii gooftaan nama hormaa fira isinii haa godhu. Nageenya irra jaalalli waaqayyo isinii haa baay'atu. Obboleewwan koo attam jirtu? Nagaa fayyaa keessanii ani jira obboleettiin keessan. Galata waaqayyo nagaa kooti baga jiraattanii jirtu akkam jirtu? Attam jirtu isiniin jedha waaqayyo inni nu gargaaree yoona nu ga'e maqaan waaqayyo haa kabajamu. Lafa jirtanitti nageenya irra jaalalli waaqayyo isinaa wajjin haa ta'u isiniin jedha. Dhiifama gidduutti mucaan koo ettanii achi gore. Lafuma jirtanitti nageenya waaqayyo isinii haa baay'atu obboleewwan koo. Warreen mana keenyaaf addisi taatan sabiskiraayibii nu godha. Warreen turtan immoo maatii nu taatanii warreen jirtan nu daawwadha. Fira isinii haa godhu horma. Yesuusiin fira isinii haa godhu. Yeroo dhukkubsattanii maaliif hin dhukkubsadhe hin jedhina. Yeroo rakkattanii maaliif hin rakkadhe hin jedhina. Waaqayyo waan hundumaa keessatti yeroo qaba. Ofii koo irratti argee waan ta'eef gooftaan yeroo qaba. Kana durasi dhadhaan nyaadhullee kophaatti dhadhaan dibadhullee kophaatti xaafiillee minaan daasisteellee kophaatti naa baatteefte dubartiin kun yookiis obboleettiin kun hin deenye obboleettiin kun waaqayyollee ilmoo ishiidhaaf haa kennu naaf eebbisaa. Viidiyoo isaanii sana hojjedheetan ture akkasiin eebbistan barbaadetanii yeroo haati koo reefuu biraa galte sana hojjedheen ture. Viidiyoon sun akka carraate sagaleen dhagahamuu dide na laafee innaa sana. Har'as immoo lammataa engadda soorsaa mi'a wayii geessee dhannaan minaan illee osoo nafiin dhadhaan illee osoo nafiin ammas lammata naaf ergite. Ayyaana ittiin ooltaa naan jettee dhadhaa ammuma ka'ee namuma deeme soorsaan malee qaxarree miti kan inni deeme. Ammuma ka'ee har'uma ba'ee beerrumaadha. Waa geessee fi deeme. Jechuun karma isaaniiti malee keenya miti waan inni geesseef sun. Xaafiillee jettee dhadhaa kanallee jettee ammas diggaamee naaf ergite. Maaliin irraa qabdu homaa takka ittiin irraa qabdu wanni ishiin irraa qabdu hin jiru. Yeroo kana obboleewwan wajjin dhalatan caala hormatu namaaf ta'a maal akka ta'e hin beeku. Dhugaa waaqayyo isinitti maa jira hormatu namaaf ta'a. Obboleewwan wajjin dhalatanii miti. Inni kana dura sanyaadhu kophaatti na ergite sandibadhu kophaatti na ergite itti xiqqaate inni ji'a furuun guunne dhiyoo kanaabe. Diggaamee amma kaatee amma kana na ergite. Ayyaana ittiin ooltaa dhadhaallee hin bittu xaafiillee hin bittuttee xaafiillee baachiftee sanummoo amma makiinaa kee ga'uttillee kashii kaffaltee dhadhaa kana wajjin na ergite obboleettiin kuni. Waaqayyo ilmoo isheedhaaf haa kennu. Ishee haa jiisu jedhaa naaf eebbisaa. Gaa'ela dhaabbattee jirti ilmoon godhanne. Homaan irraan qabdu. Ofiishiitti immoo dadhabbii guddaa keessa jirti. Haati isaanii dhiyoo kana boqotanii. Qormaatiitti deddeebi'a obboleettii kanatti garuu dadhabbii guddaa keessa jirti ana biraan immoo nafne. Homaa takka immoo fira karaa abbaa koos miti fira karaa haadha koos miti waaqayyo dhuma fira naa godhe. Namni xaafii namaa kennee ka'ee dhadhaa inni isuu ishii. Waa lama namaa godha. Eesh immoo dhadhaa yookaan isa nyaata namaa ergee isa dibataa inni isuu namni. Maal isinitti fakkaata utuu isin ta'e? Dhugaama waaqayyo isinitti maa jira utuu isin ta'e maal isinitti fakkaata? Kiristoos lafa jirtutti ishee haa eebbisu. Obboleettiin kun hirphee jedhamti maqaan ishee. Obboleettiin ishee immoo biyya alaa jirti. Adaadhataatiif isheen biyya alaa jirtu Qaanalii jedhamti. Waaqayyo bira isaanii jireenya isaanii naaf haa eebbisu. Naa eebbisaa isiniin jedha amma dhadhaa kun hambas kadhaa. Anomaa isaanii gochuu hin danda'u. Waaqayyo bara ishee haa eebbisu. Bara haaraa kanaa waan haaraatti isheellee haa yaadatu Yesuusiin jedha. Dhugaa waaqayyooti na biraa nafne takka maal akka ta'e hin beeku fagoodhaan lafa asitti miti kan naa dhufe kun. Hamboorraayyuu ammam deemsisaa hamboorraayyuu lafa isaatii meeqa deemsisaayyuu. Hamboorraa isaatii tokko darbaan deemsa natti fakkaate biyaansi hoxinnaate jechuudha. Kunoo amma har'aatti waan takka hin taane urgeenyi isaallee waan takka jabinni isaallee waan takka waan takka hin taane akkanatti ta'a dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Kiristoos ishee haa eebbisu naaf eebbisaa obboleettii kana dhalallee ishiidhaaf haa kennu urga gaara dhaabbattee bubbulteetti ilmoollee waaqni keessiif haa kennu naa jedhaani. Sirriitti naa eebbisaa dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Dhadhaa kana nan baqsadha. Na hordofaa. Dhadhaa kana nan miiccee baqsadha. Gufta buchoo. Obboleettii kana waaqayyoon ishee haa eebbisu Kiristoos ishee haa eebbisu. Waan hundumaa gararraa jiru ishee haa eebbisu. Waaqayyoon ishee haa eebbisu naaf eebbisaa daraa keessanii miicceetanii amma abdarra godhadhaa. Achitti wal agarra namni waan ayyaana laalame yookaan xaafii koo ergeeraa fi maaltu na dhibee hin jenne. Dhugaa waaqa xaafii bichaa miti waan xaafiitti dabalee daaskisullee faana naa ergite. Dhugaa isiniin jedha. Dhadhaa koo ergeeraa fi maaltu na dhibee itti hin dhiibne.
Mee maal isinitti fakkaata kun? Yeroo nani waaqayyo nama hormaaf rasini haa godhu waan jedhu kanaaf. Anis immoo Yesuus Kiristoos waan hundumaa keessatti na gargaare gooftaa bichoo. Akkani waan isin irratti ergitan amanamummaadhaan xumuruu gooftaan naa gargaaru isiniin jedha. Dhugaa yoo waan gaarii goota waan magaarii isinii ta'a laalame. Eenyutu yeroo kana dhadhaa baskadhu jedhee namaaf erga fuudhee. Mukaan obboleettiin koo isheen uffata biyyaa laati bitee fi galee waan takka naan goone isheen hangafa. Dhugaa rabbi isiniin jedha. Orma laala. Isinillee hormatti baasa waaqayyo karaa isin deebsu hin beektani. Miicceetan irra godha walitti deebina. Dhadhaan kiyya kun asirra ga'ee jira. Baksachaan jira. Kiristoos bara ishee anaaf haa eebbisu. Dhugaa waaqayyooti ani na ajaa'ibe. Namni homaa isin irraa hin qabne inni akkanatti isin faana lafa maal isinitti dhaga'ama isinii? Utuu isin ta'e maal isinitti dhaga'ama? Haadha wajjin dhalattan otoo baasanii hin godhin horminna akkanatti isinii godhu. Waaqayyo ishee haa eebbisu. Haa eebbisaa ilmoo isheedhaaf haa kennu waaqayyo. Garaa ishee haa qabbaneessu. Gaala dhaabdee turteetti waaqayyo ilmoo isheedhaaf haa kennu jedhaanii isiniin jedha. Ani dhiyoon bare dhugaa dubbachuudhaaf adaadha ishee alartuun beeka malee ishee kana reefuun bare ishee akkanatti na wajjin laffaatu lacha isaanii nama na wajjin laffa ugaaruu adda jaalala akkana waaqni isinii haa kennu. Qimameen itti naqoo itti deebina. Yaa waan immoo qimameen ittiin moo abbaatti bitiire qimameen ittiin godhadhu. Kunis hin jira sokonnotaa fi qimaaqamamoota walitti hin bite. Kana bichaa miti dhugaa dubbachuudhaaf beekaanii xixiqqeesse irraa hambisee hin jira. Tarii mammatii kanaan goota jechuu dandeessu. Egaa immoo nama akkuma abbaatti kana dura nacci shunkurtii jedhee shunkurtii abashaa jedhee dhadhaa ittiin bakseetanii waggaa kana naan alaa galee jechuudha. Waggaa kana jedha mucaan erga dhalate waggaa ta'e maal ta'ee dhadhaan sun bakka sababa shunkurtii abashaatiin baskeef ta'e hin beeku na jibbisiise. Ta'ee sababan garaatti baadhuuf ta'e nan wallaale yeroo sana dhugaa waaqayyooti nan ganna qe'aati koo argiteetti. Natti tolu dide jechuudha. Amma immoo kanaan baksa kana jedheeni geela kana jedheetanii shunkurtii abashaa fi abishii daakamee jiruuni baksaa jechuudha. Mee walitti deebina waaqayyoon ishee haa eebbisu dhugaa dubbachuudha. Mo'aa koo hin tuffatina maaliif abbaan akkuma beekutti waa godhata akka isaa ta'etti jechuudha. Beekumsa jaalamuu akka isaa ta'etti naa ta'uu dide qimaqameen kana duratti naqe. Kaameraa keessaa babbaati haadha mucaati. Kaameraa kee babbaan itti deebi'ee hojjedha. Isiniin jedha waaw otoo uumaatti naqiinu akkanatti akkatti nu dhugaa waaqayyo isin garrama. Ajaa'ibatti ani maal akka ta'e hin beeku ergammoonee koodee guyyaa takkitti hin bitee dhadhaa. Guyyaa takkitti ijaa meeqa faama ijaa torbaffaadha kun amantanis amanuu baattan ijaa torbaffaadha. Dhugaa waaqayyooti. Waan kanallee yeroo biraa toorratti haasa'iniiti tola. Yeroo sana hospitaala waan qixeeffadhaa nuun jedhanii yaa ogaa jireenyi bu'aa baay'ee miti ennaa sanatti birriin shanuun urgaa dhabamee ture waggaa kana namcaan koo dhalachuudhaa jedhe yeroo da'umsi seera ga'eera baqa guyyaan dhumatee radhanii guyyaa keetitti dhumatee waan adda addaa nu ajajanii jedhanii mukaan dhadhaa bituu naafuuti akkasiin jedheen soorsaadha yeroo sana dhugaa waaqayyooti isa biratti hin dubbadha gaaf tokko viidiyoo na waraaba soorsaanii nagaadhaan da'eera taanaan hin jedheen. Inni yaadde baay'ee baqa maalan godhaa dhadhaa maaliin hin bitaa ximitii maaliin hin godhadhe baay'ee dhibbatee na'u sanatti. Soorsa waan biraa miti hin jedhee waan numti mucaa kanas fayyaana kee yoo baasanis yoo fayyaa ta'e yeroon achi galee akaayii boqqolloo naa akaayii hin jedhee. Yesuus Kiristoos waan liqii godhaa yeroo sana dhadhaa kiila takkitti namni da'umsaa bitata kiila takkitti hin bitadhe garuu amma irratti itti deebi'ee dhadhaan binne. Dhugaa waaqa jiraataan siniin jedha haati caaltullee naa erganii ofii isaanii naa fidanii turani. Dhadhaa ammoo eegau yeroo sana. Obboleettii koo gara sulultaa kanaati. Kiristoos tufiranaa godhe hormumaa. Ergasii illee kunoo isheen kana naa ergite illee gizee lammaffaadha kanaani. Dhugaa waaqayyooti hin binne. Isuma dheengadda dhiyoo kanallee gara leemman kanallee deeme soorsaa kan dibataachi naa ergan. Waan nama hormaa akkasin jaallatu isiniif haa godhu isiniin jedha obboleewwan koo. Hormi isin haa jaallatu. Akkas isiniin jedha maal isinii gochuu danda'a dhugaa. Aannaatti illee obboleettiin tokko goddanyaa koo dur wajjiniin gabaa nagadu dur jechuun bara 2005 2004 baay'ee goddanyaa sirriitti wal jaallannudha dhugaa dubbachuuf isheen heerumtee jirti. Ituma mana keenyaan jiru dhuftee hojii faana gargaartee minaafaan lanqaxaa harkaan beektu warri beektanii kana dura dubbadheen irraa anu nan beeka wanni jettan jirtu fanan minaafaa lanqaxeetanii biddeensaa godhaadha kooti. Amma gabaan ga'utti mana keenyaan hojiin xumurre taanaan dhuftee na gargaarti. Obboleettiin kun illee dhugaa waaqayyooti birciqoo tokko hin darba dhiyoo kana gaaf maannaan dhuftee kun torbee sadiidha waan sin garramu.
Biccoo tokkicha hin ta'a. Innoo darbayyuu dhugaa waaqayyoo. Dhadhaa isa ammayii ga'u kana fuutee godanyaan koo duriillee naaf ergite. Eela godanyaan koo duriillee jechuudha. Innumtuu baay'eedha bakseeta dhugaa waaqa kaa'een jira. Jechuun inumarraa fayyadamna mucaa koodiin mooni intini godhaa isinitti agarsiises cubbuun qabu. Akkuma naa eebbiftanii malee waan nan biraatiif miti akkasin na taasisabdaniif miti isiniin jedha dhugaan jedha. Maaliif haayilaandiitti natti tigisti immoo jechuu dandeessu. Barariitu jira mana keenya. Qodaa kamiyyuu waan kamiyyuu sukkaara ta'e maal ta'e waan fayyadamu barbaade barbaree ta'e qodaa qimamii durii dhiisetan haayilaandiitti nan naqadde kaawwadha. Obboleettiin kun illaa kan dhiyoo kan naa ergite kun torbee sadiidha. Reefuu baskadhe sallee jechuudha. Dhugaa waaqaa sidi jedhala kanaa miti kun ganaadha. Kun laa waan goddanyaa yookiis immoo horma isin yaa kennu yeroo hin jedhu sababa malee hin jedhu. Sababa malee miti. Sirumaa dirgamoonee koo da'e immoo waaqayyo waaqumarraa gadi bu'eetu isiniin kaasee na gargaaraa jira waan jedhe soban qabu. Dhugaadha. Waaqarraa ofiisaa gad bu'eet isiniin immoo naa kaase. Yuutuubiin koo sirrachuu dinnaa sabboontuu naa sirreessite haannaan naa sirreessite maallaqarraa argadheelee akkam bitu naa gootanii. Viidiyoo koo naaf ilaaltu qodaa hin ajajattu. Maaltu natti bade kun abishii fi shunkurtii abashaadha. Maaltu natti bade wanni natti bade jira. Dhugaa isin hin jira wanni natti bade takka hin jiru. Kiristoos bakka isin jirtanitti waaqayyo isinillee haa eebbisu nagaadhaan biyya keessanitti illee deebisee isin haa gashu kanarraa qabameedha waan ta'eef itti qulqulleessee hin deebina. Beekaan haayilaandiitti naqee akkuma isin hin jedhe qimamii kootti xaragadhee hin deebi'e. Egaa akkuma isinitti himee mo'aan akkuma abbaadha. Mo'aa caalayyuu immoo wanti fayyadame abbaan akkuma isaa ta'etti. Isinii galee akka isaa ta'etti fayyadama namni. Kana isiniin jedhaa Kiristoos haa eebbisu waan na wajjin turtanii fi kun immoo waan inni diimatee fi ergan baksee akkanatti bakkisee bisheeffadhee ka'eenii erga sokorota minaamini isaa callalee ka'een maalan godhe kana beektu barbaree itti naqe haadha koo jalaan arge barbaree xiqqoo xabitti godhe jechuudha. Kanaan isiniin jedhaa waaqayyo isin haa eebbisu bara keessan keessatti nama isin haa kaasu horma fira isin haa godhu waaqni isinan jaalladhaa waan na wajjin turtaniif eebbifamaa. Ammanni bishaatitti hojjima anuma wajjin turaa dheetanii warafaa mafixatutti bishaatu waliin ta'utti dheedhaadhaan beektu. Kana jedhee isin caqacaqe malee waan biraa fi miti dhadhaa baqsuu wallaaltaniifis miti dhiifama isiniin jedhashi. Beektu isiniyyuu ammadaamiyyuu baqsituu keessaniyyuu baqsitanii deemtanii kan maazirii keessanii akkasuma wallaaltan jechuu koo miti. Kananii kootisa sumaan ilaali. Tarii viidiyoo kana hirpheen isa arguu dandeessi. Eessumoon kee jechuudha. Kunoo dhadhaa bulettiin kee naa ergite akkanatti caqacaqachaa jira waaqni bara keessa naa eebbisu siin jedha lubbu. Warafaa isaa bitatu bisheeffadheetanii qodaatti naqadha. Ilaallu kan naqaban waan barbaadan jettan ani nan qaba qodaa garuu itti naquun barbaanne qodaa isa kanatti naqee haayilaandii keessa wanni takka hin tuqu kana qubbacha isaarraa ficachiifadhee haayilaandiitti naqadhee footoo asirra duk godhee isinii kaa ilaala naaf eebbisa manni kee haa jiidhu jedhaanii.